Har'aqeen Oromoo bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti giddu galeessaan waraana sirna biltsiginnaan goolamaa jira. Qeen Oromoo dirree dhiigaaf boo'ichaa iddoo ijoolleen Oromoo akka bineensaatti maatii jalaa danfamanii yakkaaf bal'eessaa tokko malee maqaa shanii yookaan abbaa torbee jedhuun maxxansamanii jumlaan itti ajjeesamanii reebamaa fi hidhamaa jiranii guuramaa jiranidha. Gariin sirna baahiree biltsiginnaa duukaa fiigaa dantaa bututtuu fi yeroon ijitti jaamee dhumaatii lammiisaa imimmaan hiyyeessaa boo'icha haadhaa fi abbaa isaa barbadaa'uu qabeenyaa fi manasaa milishaan kaadiree fi kaabireen sirnicha uummata nagaarraan ga'aa jiran homaa quban qabu yoo beekes dantaatti hin godhatu. Kaan sirnichatti maxxanuun saamichaa fi waliin dha'uudhaan waan funaannateen warra konkolaataa manneenii fi abbootii qabeenyaa ta'anii iyya lammiisaanii dhagaa hin jiranii qabeenya karaa malee fi sirnichatti rarra'anii argatantu isaanitti iyyaa oolaa iji isaanii kanaan jaamee gurri isaanis kanumaan duudee jira. Gariin ammoo osoma beekanii gamtokkeen isaanii dhiigaa fi dhumaa jiraachuu hubatanillee maalna dhibdee fi ayyalaallattummaadhaan yookaan garlalummaadhaan joonja'anii jireenya hin qabatamnee fi itti fufiinsa hin qabneen dhugamanii iyya lammii isaaniitti dugdagatanii jiru. Biltsiginnaan bifaa fi haala adda addaan hawaasa rafee guyyaa du'a isaa eeggatu kanatti fayyadamee yakkaaf dhumaatii uummata Oromoo uummata nagaa irratti gaggeessaa jira. Maqaa shanee jedhamu dhabamsiisna jechuudhaan duulli waraana yeroo ammaa bifa haaraan guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti banamee jiruu fi dhumaatiin dargaggootaaf qonnaan bultoota Oromoo irratti deemsifamaa jirus herreguma kanarraa kan maddedha. Har'aqee Oromoo bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti giddu galeessaan waraana sirna biltsiginnaan goolamaa jira. Qeen Oromoo dirree dhiigaa fi boo'ichaa iddoo ijoolleen Oromoo akka bineensaatti maatii jalaa adamfamanii yakkaa fi bal'eessaa tokko malee maqaa shanee yookaan abbaa torbee jedhutti maxxansamee jumlaan itti ajjeesamaa reebamaa fi hidhamaa guuramaa jiranidha. Addatti giddu galeessa Oromiyaa fi lixa Oromiyaa keessatti yakki waraana mootummaa PPT'n uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru isa duraa fi hir'a caalaatti hammaataa dhufeera. Waggoota shanan kana guutuu yakki waraana sukkanneessaan kun uummata kana irratti akka raawwatamu har'as akka itti fufu kan ajajanii fi qee Oromoo qee boo'ichaa fi gaddaa godhaa kan jiran eenyuuniyyuu caalaatti mataasaa sirna PP Dr. Abiy Ahmedii fi ajajaa humna waraanaa biyyattiitti Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaati. Haala yeroo Oromoon qee gaddaa fi boo'ichaa ta'ee jiru keessatti yerootti qeerroon Oromoo haadhaa fi abbaa jalaa humna waraanaan guuramee bifa gaddisiisaan rasaasitti roobsamee ajjeefamaa jiru kana keessatti yerootti haawwanii fi shamarran keenya salphifamanii gudeedamaa jiranitti yerootti maanguddoonni kabajaa fi ulfina qabaachuu malan xiqqeeffamanii salphifamuu caalaayyuu ajjeefamaa fi hidhamaa jiranitti yeroo manneen hidhaa Oromiyaa fi Oromoon guuttee namni bakkitti hidhamu dhabamee idduma argametti guuramaa jiru keessatti waliigalatti yerootti mootummaan PP akka sabaatti Oromootti xiyyeeffatee dugugaa geessisaa jirutti Oromoo ta'ee kan sirna biltsiginnaa duukaa daaddisu deeggaru yookaan tumsu sirna PP faana yakkamaadha. Oromoon bifa kanaan jiru dhaabbatees of ilaaluu qaba. Sirna haadhaa fi abbaa ofii obboleessaa fi obboleettii ofii akkasumas aantii fi lammii ofii lafarraa dugugaa jiru alagaa affeeraa qee Oromoo goolaa fi nagaa dhabamsiisaa jiru faana hiriiruun waliin shubbisuun waltajjii isaa irratti argamuu fi jajjabeessuun salphina guddaadha. Oromoo ta'ee kan akkasitti jiru of eeggachuu qaba. Kun salphina caaluu fi boor itti gaafatamummaa seeraa jalaa nama galchudha. Inni dantaa fi aangoo bututtuun bitames inni faayidaaf ijitti jaamee fi gurritti duudes ayyan laallattummaa fi garlammummaan hojii firummaa hojjechuutti fufatee jirus marti yeroon dhaabbatanii of ilaalanii madaala jenna. Waan fedhees ta'uuf sirni PP bara baraan jiraachuu hin danda'u. Uummatni Oromoo roorroo hamtuu bara ammaa kana keessatti hin hafu. Qabsoon Oromoos duula gama hundaan irratti gaggeessamaa jiru ra'anii mo'annaan sabicha ifatti baasuunis waanuma hin oolle. Diddaa hammaattuun diddaa roorroo dhalcha akkasumas babal'isa malee callisaan ittiin fufsiisu. Oolee haa bulu malee qabsoon Oromoo haalaa fi sirna har'aa kana akka jijjiiruu fi xumuratti godhu shakkiin hin jiru. Seenaa qabsoo Oromoo isa achi fagoo dhiisnee isuma askaluu kanayyuu kanuma nuuf mirkaneessaa. Warri bakka malee fi akka malee jiran yeroon hiriira isaanii sirreeffachuu fi qabsoo uummata isaaniitti araaramuun abshaalummaadha. Haaluma kanaan dargaggoonni 4 qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti tibba darbe maqaa abbaa torbeen ukkaanfamanii fudhatamuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan Dambidollootti gocha Amaanu'eel Wandimuu irratti garee PP'n raawwatame har'as irra deebitee golla Oromiyaa gaddaaf boo'ichaan guutamtee jirti. Akka odeessii fi maddeen ifa godhanitti guyyaa har'aa fulbaana 8 2023 waraanni goolessituun murna shiftaa PP dargaggoota 4 aanaa Anfilloo ganda Suudiirraa maqaa
abbaa torbeeti jedhutti maxxansuun qabanii gaafa hagayya 30/2023 gara magaalaa Dambidollootti geessanii hidhanii turanii. Tamasgeen Dhiinsaa Firoomsaa Biiniyaamii fi Waaqtolaa Darajjee keessaa Tamasgeen Dhiinsaa Daangaa jedhamu har'a rashanii ajjeesuu isaanii addeesseera. Dargaggoota kana keessaa Tamasgeen Dhiinnaa yookaan Daangaa kan jedhamu har'a rashanii daandiitti gatanii jiru. Guyyaa har'aa Daangaa ajjeesanii gatanis barsiisaa Hundee Bantii, Waaqtolaa Darajjee, Firoomsaa Waaqayyaa bakka duraan turanii baasamaniiru. Isaanis ni ajjeesan ta'e wanti isaan godhan wanti beekame tokkollee hin jiru. Hanga ammaatti wanti mirkaneeffame tokkos hin argamne. Uummatni magaalaa Dambidolloos waa'ee isaaniif gadda keessa jira. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti lubbuun ilmaan Oromoo rakasa ta'uu addunyaan ijaan argee callisuun har'a hin eegalle. Bara dhufaa darbaa Oromoon akka sabaatti mirga isaa gaafachuu irratti lubbuu isaa osoo hin qusanne gatii kaffalaa oola. Garboonfataan immoo lakkii akkasiif ta'u osoo hin taane akkanaaf ta'utti bulta jechuun lubbuu ilmaan Oromoo hanga har'aatti dhangalaasuun ija addunyaa jalaa dhokataa miti. Garboomni du'urra falmattee wareegamuun kabajaa. Oromoo falmachuutu caala. Warri har'a aangoof jedhanii daangaa galaafatan silaa utuu si galateeffachuu qabu turan. Gaafa wayyaanii sana gaafa isaan golatti ol deebi'anii roqaman situ gootummaan wayyaanii dura dhaabbatee falmii aangoorra isaan teessisee harki kee daaraa ammaaree har'a si galaafatanii. Nagaan boqadhu. Jaal Daangaa yookaan Tamoo Dhiinnaa goota biyya Oromiyaa kan dacheen qeellama Oromiyaaf gumaachitee deebitee fudhattee nagaan boqadhu.